Nagaan caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakka kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddoo Yuutuub jalatti kan argamtan hunduma keessaniif akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechuun jaaladhaa. Guyyaa har'aa baay'ee gammadee jira jechuudha. Ani garuu amala koo keessatti namni kamiyyuu akka miidhamu hin jaaladhu, namni kamiyyuu akka gaddu hin jaaladhu. Garuu har'aa nan gammade. Maal gammadee yoo jettanii caaltuun ajiitti waan jaartiin ajii gochaa turte ajii teessistee viidiyoo maal akka ishii gochaa jirtu tokko lama jettee itti himte. Miila ishii nadhisiisaa jirti, carqii ishii namichisiisaa jirti, mana na xaraqsiisaa jirti, shinti beetti nadhisiisaa jirti. Wanti ishii narratti hin hojjenne tokkollee hin jiru. Tokkollee hin jiru. Ani dhala kee iddoo ishiin jirtu argeera. Yoo ati kana gochuu baatte, yoo ati sana gochuu baatte ta'e dhala kee achi fuudheen balleessa nan jettee kanaafiyyuu kana narraan gahaa jirti jettee ajiitti himte. Ajiin immoo maaltu akkana si godhaa? Mucaa ishee kan fuutee iddoo kamitti dabarsiti? Iddoo kamitti dabarsiti? Eessa geessiti? Gaafa inni jedhuuni kunoo ilaali jettee viidiyoo ishiin hojjechaa turte tokko lama jettee dhageessistee jechuudha. Dhageessiste kan nama dhibu. Sanaa booddee immoo ishee maraatittii in jechuudha kajaartii najji ishee maraatittiin saayiboon yookiin immoo hiriyoonni isaa birrii cal jedheetu akka sirraa nyaate mucaa kan maalii argiti jedhanii dubbachaa jiru. Kanaafiyyuu ani kaameeraa keeyyadheeni yeroo inni dhufee gaafadhaa jette jechuudha. Sanaa booddee yeroo inni dhufu maali na irratti hojjechaa jirta? Birriin koo inni ati nyaatte maalidha jettee jechuudha. Mucaas immoo dhattee akka hin fuunee akka achi fuudhuu hin dandeenye dubartittiin mucaan caaltuu bira jirtu suni itti himtee. Sanaa booddee gaafa ishiin fuudhuudhaaf jettu lakki asumatti ilaalii deemidhanii achitti ilaaltee deemtee jechuudha. Ishiin immoo ani televizyiiniin ammoo maaliifanii mucaa achitti dhaqee ilaalee biraa deemaa? Maaliifan achitti dhaqee ilaalee biraa deemaa? Kaayyoon koo naaf hin taane birrii akka inni callisee narraa nyaatedha kan inni dubbachaa jiru jettee gaafa inni dhufu ni gaafatte jechuudha. Sanaa booddee mucaa maal walii gallee ani sarrafanyaa qaxaree fi mana kireessinee fi bakkee biraatti galchinaan jennee maalidhaa fi kaanii mucaa naaf hin finne gaafa jettee ishee gaafattu ammanii yaada koo jijjiirradheera. Yaada koo maal ta'eera? Jijjiirradheera jedhee jechuudha. Karoorri diinaa jechuudha. Karoorri diinaa yeroodhaaf malee galma ga'umsa hin qabu jechuudha. Galma ga'umsa yoomiyyuu akka hin qabne asirraa hubachuu dandeessu jechuudha. Sanaa booddee maaliif akkas jettee maaliif calliftee birrii koo narraa nyaattee jettee gaafa ajiin gaafattu ajiin immoo tokko lama jedhee maaliif goota mucaa maaliif dhattee fuutaa? Ani birrii kana dura kan inni sirkaa fuudhee fi birrii namarraa waan liqeeffadhee tureefidha. Birrii immoo siinan deebisaa caaltuurraa fuudhee jedheeni jechuudha. Yeroo inni akkana jedhuuni ani mucaan barbaada gaafa hin jettu mucaa maalitti gootaa jedhee gaafa ammas ishee gaafatu maal si dhibee maal si rakkisee takaalee maal jettee waa kabashii u'uushii iyyashii takka reebuu takka ifachuu takka waan ta'e rakkeessee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isatti gochaa turte. Maal isa akka mucaa kana gochuudhaaf jirtu
tokko lama jettee caaltuun natti agarsiistee jirti. Caaltuu yeroo natti agarsiistee jettu garaan koo na ittiin tolle, garaan natti hin tolle. Kanarraatii kan ka'ee mucaa sitti hin kennamu, mucaan sitti hin kennamu jennaan ani kan hin barbaadu mucaadha jettee jechuudha. Maalitti goota mucaa jennaan akkan barbaadeen godha, yoon barbaade nan qalaa, yoon barbaade waan hin barbaadeen godha jettee jechuudha. Yeroo ishiin akkana jettutti mucaan waan sitti kennamtu hin qabdu. Mucaan immoo iddoo jirtu jirti, wanta achi fuutus hin jiru. Ani garuu kaleessa waan akkana hojjettu waan hin beeku hin qabu. Bilbila ati harkaa fuuteetta, bilbila erga harkaa fuutee inni argu jetta akka barbaade gochaa jirta. Addunyaa martiyyuu argaa jiru. Akkati daa'ima kana karaan taaniidhaan hojjechaa jirtu jennaan ani garaa caaltuu gubuufaanii jennaan. Daa'imaan gubdaare yoo gubdee gaafa jedhuun kunis hin galchu jetteeni jechuudha yaa sabaa. Kaayyoon ishii karoorri ishii tokkollee hin ta'uufi jechuudha. Hin ta'uuf ela hin ta'u. Wanti namarratti amni namarratti karoorfame yeroodhaaf si boochisu, yeroodhaaf wanta garaagaraa asirratti taasisuu mala malee ganama ga'umsa hin qabu asirratti amanuu dandeessu jechuudha. Sana booddee gaafa isheen egaa akkasitti wakaba ishii wakabduu birri koo amma barbaada. Birri koo amma sa'aatii kana dafqa kooti dhiiga kooti ittiin kan hin da'uudhaaf jedhedha. Amma barbaada yeroo kanatti dafqa koo naaf kenni, yeroo kanatti birri koo naaf kenninaan anamma hin qabu jennaan fidi. Yoo barbaadde samii ol ba'i, yoo barbaadde dachee gadi bu'i, yoo barbaadde of gurguriitii fidi amma barbaada jennaan caaltuun markaan fuudhee sii kennaa. Mucaa immoo yeroodhaaf bakkuma amma jirtu kana turti. Garuu gara fuulduraatti immoo fuudhee yeroo birriin kun siif deebi'ee fuudheen haadhatti deebisaa. Kanaafiyyuu sitti wanta kennamu tokkollee hin qabu. Mucaan dhala kooti. Ati maali jennaan abbummaan dhalummaan har'a sitti mul'ate wayii. Kanaafiyyuu ani waan hin barbaade gochuu nan danda'a. Na yaadaaf hin jenne dura afaan fudhachuu barbaadde viidiyoo sana caaltuun itti agarsiisuudhaan waaqayyo mucaa caaltuu harka keessa akka inni galchu abdiin amantii guddaa qabna siniin jechuun jaaladha. Innaa isa kana siniin jedha gaama birrii koo maalii koo jettee innaa ishiin rukuttee maal jettee qabettise gadi qabee jechuudha. Nu beekame ture dubartii gadi qabee qixaatu xirxirra ishee godhachetti way jettee sana booddee ishiin egaa yeroo tumamtu sana jechoota darbattee qabdi. Mucaa sanas nan ajjeesa, mucaa ishee garaa koo keessa jirtus nan beeksisusim nan ajjeesa maal lan ta'a jettee jirti jechuudha. Abbaan sagalee ishee hubateedhaafi jettee jirti dhaadachaa jirti dhala isheetiinis dhala hajjiinis yookiin immoo ala caaltuunis jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Isaan faana een jiraadhu har'uma adda addummaan keenya gadi baati. Kanaafiyyuu an carqii koo uffadhee bakkuma mucaan jirtu sanan deema. Yoo ta'uu baate mummaan kanatti hin deebi'anii jettee garuu inni qollofee qulfii fudhatee baheera. Egaa isheen iyyaa jirti marziidhaan walitti naqeenanii kenneefi du'ee isaan ajjeesee du'a malee jettee jirti jechuudha. Wanta ajjeeftee wanti duutus hin jiru. Karoorri kee karaatti hafeera. Mucaa kanarraas kanaa booddee wanta geessu tokkollee hin jiraatu. Egaa waaqayyo gaariidha. Kaleessayyuu akkuma kaayeffatte akkuma karoorfatte carqeen ishee xuraa'ee maal ishee ta'ee qabettessee taate jettee turte jechuudha. Kanaaf siif milkoomne maatiin koo itti dhisa shaaba.